isaatii wanna san waliin qabutu naa dawwalee jedha. Wayaan achi jiru wayaan dawwachuudha. Hojjettoota imbaasii Dubaay keessa jiran hunda isaanii ajaja hanga jalaatti nan beekaa borummoo bilbileen gaafadha. Oduu kanammoo ani qulqulleessan fiduu kanaan agarra. Ni dhufaa biiftuunis mucaa jettu hafidduu dubbii gabaabsinee gargar baana. Matti dubbii. Mucaan inni jettu ishiin hin beeka jette eenyu maqaa isaa inni ni dhufa isa fida mucaa isa hin beeka jettan kan kanarraa nafee haasaa hollaa kiyya siqalee safara kiyya as hin beektan caalan beeka garuu immoo oon isa beekes isaaf jedhee tooni nama du'ee dhugaa nama du'een dhoksu jechuudha maa daanitii miti obboleessa kun ta'in dhageessanii wanni inni sarras qabu hin jiru wanna nama dhugaadha naa baane dheetanan mala sitti naa rabsanii fi miti nasiif fide. Daani muyti godhadhuutiin natti haasa'e. Bilbila namni baneensi harka godhee bakka achumaan afaan namatti banta. Cufadhu asirratti amma guys maatiitu biyyaa naa bilbilaa jira. Gara biraatiin naa bilbilamaa jira. Daanii ollaa deebisaa waan gaafadhu jira. Bakka dubbiin dhume asumatti. Daanii kootu seenii. Daanii ol galchaa guys. Seenuu daanii ollaa deebisu. Daanii ol gashaa. Seenaan isatti haasa'aa jirtu waliin haasofne itteetu buushitee seena. Hayyii rakkoon qabu seenaa itti haasa'ee fidiiti kootu asirratti illee waan biraa dhagee ammallee ani jechuudha. Namni sitti bilbilee sun yaa dhufu seena. Namni natti bilbilee koo maatii dabar nama guddaa gaafa asirratti fiddanii koomentiidhaan eenyu shaarmutaa eenyu saree eenyu baalagee dallakee ani maatii kan koo awwaaraduun barbaadu waan ragaa qabu. Ishii guutuun sinii fidaan. Ragaa guutuun sinii fidaan. Siifuu haasa'ame qofa otoo hin taane yoo ani fidaan yoo haasofnee walii hin galle yoo wal kaanne ragaa guutuun sinii fida akkanatti jechuudha laxxafee barreeffamaan. Malee ani sababiin maatii kiyya fidee asirratti arrabsiisuuf hin qabu lakkii. Boru jiraachuu barbaanna. Asirratti waan feene wal arrabsu. Sumarraa oo dhageenya bareeda dubbii kanatu kanaaf dhugaa isheellee ba'uu didde beektaa dubbii ekelee jedhee innas ba'uu hin danda'u. Nu eegilee jedhee laasiifu wanti nani gaafachaa jiru poolitikaa miti. Anan jedhu garuu daaniin kun anatu qarshii kiyyaaf kiyyan jedhu amma ishiin isaaf taate kana gadi xiqqeessuudhaaf immoo akka ishii dhoksuudhaaf moo maallaqa sana dhoksuudhaaf amma inni akkasitti xiqqeessee arge kun maaliif nama torbee takkittiitti na argiteedha. No job. Ani waan inni haasa'e suni tarbee takkittiitti na beekti bar kanatti na fidde haadha manaadha jedhee ishiin haadha manaa kiyya ila dhageeffatu abbaa manaa kiyyadha jedhee jettee fiddeen tarbittii takkittii na beekti bar jechuun sammuu nama dhukkubsa tokko nama lubbuudhaan hin qabne amma akka haamilee nama jireenya isaa akka jijjiirtu bira dhaabbattee guyyaa torbee isaa ta'u wannoo jedhu sana ulfina qabaachuu qabdu akkasumatti sammuu amma dubartiin boru naaf jedhe boru anaaf jedhe yeroo dubbatan anaaf namni tokko yeroo sinitu dhiirri tokko kaleessa si fidee kaleessaati fidde tokko tarbee takkitti na beekti bari wannootti na beekti bari jennaani tuffii guddaadha dubbachuudhaaf tokko sanadha. Annatti dhaga'amu tokko keessa lammaffaa irratti torbee takkistis ta'u maalis jaalalaan erga dabarsite nama sanaaf ulfina guddaa kennuu qabda. Bakka sanaaf bakka yaada sanaaf namummaa sanaaf eenyummaa sanaaf gocha sanaaf bakka guddaa kennuu qabda. Kanaaf ulfina qabaachuu qabda. Waa'ee maallaqaa waa'ee maalii ragaa hojii namoonni baay'ee ragaatti bahuudhaaf achifachi deemaa jiru waan ta'eef osoo waan wakkatiin namoonni informationii qaban itti dubbatu waan ta'eef haasaa yeroo sin jalaa fudhatu boodatti hin deebi'an. Rakkoon qabu. Guys garuu wanta nama haasaati jiru kana ani wanta ragaa hin qabne naasa'u garuu immoo sodaachatan haasa'a. Otoo hin beeku garuu dhiisuu hin barbaadu. Otoo hin beeku garuu callisuu hin barbaadu. Daani atis immoo wanta dhugaa ta'e tokko bakka amani waan hundumaa murtaasee waan hundumaa nuti waan nu isi gaafan. Rakkoon qabu namni si ajjeesu hin jiru namni ajjeesu hin jiru jira obboleessa keenya. Namni kamiyyuu wanti hundumtuu gaarii haa ta'u jedhee ta'udha malee akka harri kana dhufu beektu jechuudha. Kanaafuu gaafadhu guys. Joon gaafadhu. Seenaa gaafadhu.
ragaa ila dhageeffadhu ragaa waan hin qabne tokkotti akka informationitti gaafachuun mirga keetiidha. Maaliif namni sun as wanta ragaa qabu malee gaafadhu. Wanta ragaa qabu malee gaafadhu. informationii namni sii kenne taanaan informationii sana qabatteeti waa'ee kanarratti maal jechuu dandeessa? Waa beektaa laata jettee gaafadhu. Akka ragaatti baruu yoo ragaa qabatteedha. Kana sirraa qabnaa kana haqa sirnaa fidiyaan jedhu. Odeeffannoodhaan garuu informationii akkasii maal yaada maalii qabda kanarratti akkas jechaa jiru jettee yaada irraa fudhachuu dandeessa. Bakka ragaa qabdu qofadha abaluu qarshii ammasii fudhatteerta jettee aanneetti deemtu jechuudha. Nama Daanii yookaan Yohaannis hin beekne abbaa manaa obsii mucayyoo baddalamtee Anduraaniiti jechuudha. Isaan mootota Anduraanii biyyaa fidatteedha. Isa gaafachuudhaaf deemti itti fufu. Hayyara kun Daanii atii fi obseeni jaalallee walii turtammoo abbaa manaa fi haadha manaa turtan? Jaalallee walii turre. Okay. Gaafa biyyaa dhuftu achitti biyyatti wal bartanii dhuftammoo erga Dubaay dhuftanii wal jaalattan? Biyyatti wal bareedamne torbee tokko jechuudha. Okay, biyyatti wal bartanii achiin dhuftee kaatee Dubaayittis wal jaalattanii jaalallee walii taatanii jechuudha. Hayyee shirakkoo qabu. Gaafa biyyaa dhuftu iseessi fide moo ofuma keen dhufte? Ishiin gaafan biyyaa dhufu dallaalaa naa qopheessite. Maaliif dallaalaa naa qopheessite beektaa? Yeroo na dhufu isaanii namni dhufaa hin jiru baay'inaan namni dhufu si jamara jechuudha yeroo dhufu isaa. Maaliif waan ani nama hin amanneef waan nama hin beekneef birii na nyaatu jedhee tanan ishii gaafa akkamittiin dhufu nannaan dallaalaan hin jira amanamaa hin jira naan jette nama amanamaa mucaa gaarii tokko na qunnamsiise diinaa ol mucaa jedhamu jechuudha. Isaan nan dhufe isaan birii isatti biriin irratti nan galchee isaa hojii sodaachuun galchee garuu galchee nan dhufe na fide gaafa nuuf hojii waan taqabbalanii saayilatti wanti ishiin birii kun natti baase tokko hin jiru. Ofii gaafan galchee jiru biree akkuma sana argee biyyaa jechuudha. Hayyee erga dhuftee kaatee atii fi isheen mana tokko keessa waliin jiraattan moo hin jiraanne? Ishiin mana kontiraataa jirti. Mana kontiraataa. Ani mana ijaarsa. Mana tokko keessa wajjin jiraannee hin beeknu. Mana tokko keessa atii fi isheen gonkumaa waliin abbaa manaa fi haadha manaa taatanii hin jiraanne jaalallee malee akkasidha? Jaalallee ta'e akkasii. Garuu yeroo Obsee suuraa kun qabu maal yeroo wal arguun normaal rakkoon qabu. Wanti biraan gaafachaa jira rakkoon qabu suni sana ni beekna eenyumtu jechuudha wal argu kaa'ee akkamitti wal arguu didu. Ammas waan biraatti gaafachuu jira. Atii fi obseeni mana tokko keessa waliin hin jiraanneetti haadha manaa fi abbaa manaa miti nuti jaalallee waliiti jette. Miti? Isin lamaan waraqaa gaa'ilaa hin qabdanii? Waraqaa gaa'ilaa nuyi gandarraa hin qabu sana jechuudha. Waraqaa gaa'ilaa gandarraa sana akkamitti godhattan? Eessa biyyatti godhattan moo isheen waa jirti? Atoo biyya jirta akkamitti godhattan moo Dubaayitti godhattan? Dubaatti hin godhanne. Isaan akkamitti hin godhanne beektaa? Gaafa ishiin biyya kana dhufuudhaa kaatu qidaamee wal barree gaafa jimaataan deema gaafa naan jettu kootu naan jettu ani sin amanuu naan jette ani sin amanu waan naan qabalee ganda keenya dhannee ofuma keenyaaf waraqaa ani hin beeku si jamar waan akka gaafachaa maal akka ta'e hin beeku si jamar ofuma keenya waliin dhannee faramsiisnee na faramsiisee waraqaa tokko nu kennan lamaan isaaniitu. Anaaf ishiidhaaf. Samaanaa qabdu jechuudha. Atiif isheen haadha manaa fi abbaa manaati samaanaa qabdu. Akkam beeku. Akkas gooteet akka jimaataa ishiin dhuftee jechuudha biyya kana. Okay. Amma atiif ishee wal bartanii torbee tokkotti ati kan dhufte. Garuu isheenoo wal duukaa dhuftan sin. No. Biyyatti wal barreeti akka qidaamee wal barreeti. Qidaamee wal barree akka ishiin biyya dhuftu waan isuma hin beeku. Dura dubbadeen jira. Garuu ishiin natti hin himne jechuudha. Ishiin beeka malee hin beeku. Qidaamee wal barree sammata guddaa ooltee hojjaa lama hoola garree roobii immoo deemnee bakkaasisan wantoota waraqaa san goonee gaafa jimaataa ishiin biyya kana dhufte Dubaay. Dubaayin biyya kana dhuftee toonni ji'a 8 gaafa guutuun dhufee. Hayyee asirratti gaaffiinsi gaafadhu waraqaa gaa'ilaa kuni anis godheetan jira gaa'ilan qabu. Waraqaan isin godhattan kun garuu waraqaa TV isheen qofti waliin farramtan otoo hin taane ragoolii jira. Nama gurguddaa beekaa jechuudha. No, omtuun beeku. Anaaf ishee bichaa dhaqe. Namni tokko hin jiru.
Okay, ragaan qabdanii waraqaa gaa'ela kanarratti. Hin qabnu fakkeenya dandeettoonni akkas goone. Kan jiru. Okay, rakkoon qabu. Erga akkas ta'ee amma waraqaan kun akka haadha manaatiif akka abbaa manaatiitti jira. Isin walitti jechuudha. Qabeenyi keessan illee walitti jechuudha. Mariin keessan manni keessan tokko jechuudha. Dubaayin dhuftanii wal loltanii moo waraqaa kana tarsaastaniiti moo waan waliif baastan maallaqa walii kennitan adda baafattanii adda qoodataniiti moo akkamitti gargar baatanii isheen nama biraa jaallatte ati yoo akkamitti asirratti beeri na bira ni jira bar cufi lubbu cufi ni jira bar na bira isumaan gaafachuu jira asirratti waraqaan keenya kan tarsaan ofuma keenya tarsaan asumarratti ofuma keenyaaf asumatti jechuudha. Calluma jettanii waraqaa tarsaastanii isin lameenu. Wallollee wal taarreeti ishis qaddadde anis qaddadde gani. Waan keenya warri waraqaa kanarra jiru hin beekanii ragoolii waraqaa keessan kanarra jiran isin adda ba'uu keessan fakkeenyaaf ani gaafa abbaa manaa kootiin jaalallee kootiin gaafa waliiku gaafa jalqaba isaa waraqaa kana barreeffadhu nama gurguddaa ragaa godhadhee tanan hiriyaa kiyya soo ta'e jechuudha. Gaafa jaalallee kootiin waliikus hiriyaan kiyya sun naqee dhaabbatee mallatteessee namni sadeen asirra jiru sun jechuudha. Mallatteessetti kananii isin akkamii waliittan akkamii callisanii qara daddanii dhiistanii sokkitanii isin lameenu. Lamaan aarreeti ishiin aartee wallollee bakka yeroo halkanii guyyaa ciqiciqii ta'e sababa kanatti kan adda baane jechuudha ciqiciqii waan ta'eef jechuudha. Ishiin tarsaasee ishiin dur tarsaasee. Daani ragaa ofitti hin bahin dhugaa waaqa jiraata. Ilaa deebi'ee dubatti isa gaafa sin lamaan naqxanii mallatteessitessani seerri seera qaba. Ragaa malee siin mallatteessu. Atis nama meeqabdatti? Isheen nama meeqabdatti? Namni dhugaadha siin hin jedhu. Ilaa akka waan gazaba ishiitti nyaattee sana ragaa ofirratti hin bahin daani. Sirreessaa haasa'anii kanumaan kanaan. Seeraan rakkoo Ragaa miti barbaadu maallaqa ishee waan nyaatareen. Ilaa dhaggeeffadhu siifan rakkoon hin jiru qaddaduudha malee waraqaa qaddade malee wannoon isaanii akkuma jirutti jira. Hirmaan isaanii akkuma jiru. Waraqaan sun hin ba'a rakkoon hin jiru. Garuu amma isaa miti gaaffii kee itti fufee seena. Hayyee gaaffii ani qabu amma as kanarratti waan tokko qofaan si gaafadha daanii koo. Isin lamaan waraqaa kana biyyatti godhatanii dhuftanii biyyaa gaafa dhuftan haadha manaa fi abbaa manaadha malee isin jaalallee walii konkuman jedhamtan. So akkamitti maallaqni mucattii kanaa sirra hin galle akkamitti mucattiin kun konkuma maallaqa sitti hin kennine silaa jireenyi keessan gojoon keessan walitti silaa akkamitti isheen nan fuunee jechuu dandeessa. Asirratti akkuma dura sun ibsee ishiin dallala naa qopheessila birii sii kaffala kootu naan hin jedhe. Ishiin humnaan na dhufaanii si Dubaay hin jedheen dallala na fidu naa barbaadi nama mana biittoo jiraata Dubaay hin jedhe. Mucaan na agganaa nyaate mucaan dhufuu danda'a baay'ee yoo amma bilisa waan dhabe malee jechuudhaan. Sigalee dhamti na agganaa nyaate naan dhufee wanti birii tokko natti gale tokko hin jiru wanti birii ishiin irratti gale tokko hin jiru. Argan dhufee immoo ishiin mana kun taataa jirti. Damoo ishii kuma tokkoo fi birii 50. Sigalee dhamti gaafa ji'a sadii kana wala garoon ibsin ji'a sadii wayin ji'a lama. Biyya kana dhufee immoo kan wajjin turre ji'a 8 duwwaa. Biyya kana dhufee to'an jechuudha. Sigalee dhamti kanan chaata. Okay, gaaffii tokko si dabaleetiniin namni biraa yaada isa si'aga. Lubbu seenaa. Wayyee. Gaaffiin dhugaan wal deebi'aan jiru maaliif beektaa? Akka obseen naan jettetti yeroo inni mana ijaazaa taa'ee jirullee obsee gargaaraa ture ishee tanas seef naa godhe jetti. Hanga waraqaan keessi hojjetamu daanii obsee si gargaaraa ture waraqaan kee maallaqa ishee si hojjetame. Hojii si galchuuf ijoolleen isheen itti iyyaa turte itti bu'aa turte har'a ishiidhaan ragaan ba'an maaliif beekta lakki dhiisi lakki taayi osoo jedhaniinu kana hunda aarsa kana hunda sirra kaffalaa turte waan ta'eef. Kanaafi laal boru addunyaa kanarraa hundi keenyayyuu hin galla. Obseen hin jirtu jettee dhugaan dabsin gadaamessa haadha keetiin si qabe dhiiroo. Homaa bakka akka danfaa homaa sirraan qabu dhiiroo gadaamessa haadha keetiin si qabe ati yoo ilma dhiiraa taate. Na fixachiisi.